Sanbata dabre barii hidhattoonni garee milishaa Hamas kan Palestaan keessa naannoo tokko bulchu daangaa Israa'el qaxxaamuruudhaan haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 1,000 baddee namoota danuu hin beekamne ukkaamsanii erga fudhataniin booda Teel Aviv waggaa 50 booda lola labsite. Hidhattoonni kun humnoota tika nageenya Israa'el kanneen hayyama keenyaan alatti shimbirroon samii teenya gubbaa hin dabartu. Mitiin nuti hin beekne lafa teenya keessa hin hulluuqtu jechaa turan bira dabruudhaan akka barbaadan waan barbaadan raawwatan. Taateen tun Israa'el rooraftee Ameerikaa dallansiiftee Ingiliz mufachiiftee Faransaay fi Jarman yoo baareessitu Iraanii fi Araboota muraasa boonsitee miidiyaalee addunyaa guututti waan biraa dagachiiftee. Addunyaan gurra tokkoon yeroo taateen kun raawwatamu humni tika nageenya Israa'el hirriiba akkam keessa akka ture baruudhaaf gurra kaaniin ammoo eenyummaa garee Hamas kan Israa'el daaraa hammaarrachiise baruuf qaama qalbii isaanii gara miidiyaa ergan. Nutis arraaf gaafii lammaffaarraa jalqabneetii gaafiiwwan tana deebisuuf yaallam. Addunyaarraa dhaabbata basaasa cimaa fi teeknooloojii waraanaa hamma hin qabne tambaaddatte. Israa'el humna qabdu hunda kan itti bobbaafte. Ameerikaa gudditti waraana guddaa isiitiin of eeggannoon dhaabbaddaa kan jechisiise. Ingilizii hamma Yukreen diinummaa kan itti labsan. Gareen siyaasaa fi waraanaa Hamas eenyuun akkamiin taatee addunyaa rooraastan raawwate eenyutu duuba jira waan juudhaawwannam. Erga waraanni Arab Israa'el kan bara 1967 olaantummaa Israa'eliin xumurameen booda addunyaan Arabaa akka cabbii roobaatti liqiddeem. Bara 1987 Israa'el lafa warra Filisxeem West Baankii fi Gaazaa waan weerarteef lammiileen Filisxeem fincilan. Fincilli marsaa jalqabaa Filisxeem kun warraaqsa intafaadaa jechuudhaan beekama. Yeroo warraaqsaa kanatti maqaan yaasiinota lamaa ol ka'aa dhufe. Inni tokko jireenya isaa qaabsoon kan dabarsee fi keessattuu akka faajjii qaabsoo karaa nagayaatti kan ilaalamu hundeessaa paartii Faataa Yaasiir Abdurra'uuf Arafaat hoggaa ta'u, inni lammaffaa geessa miila lachuu hin qabne ijji isaa dila sinaleellee kan wiilcharaan deemuu fi sochii obbolummaa Islaamaa Ijipti keessatti muuxannoo siyaasaa guddaa horate Imaam Sheekh Ahmad Yaasiin. Sheekh Ahmad gaafiin abbaa biyyummaa Filisxiinotaa humna qawwee Yahudaatiin mulqamte qawween malee siyaasaa qofaan hin deebitu jechuudhaan dhaabbata siyaasaa sochii hidhannoo gaggeessu hundeesse. Maqaa dhaabbata kanaatis Hamas jechuudhaan moggaase. Hamas jechuun jecha afaan Arabaa yoo ta'u afaan Oromootiin hawwii guddaa yookaan amantii ofiitiif hinaafuu bakka bu'a. Hundeessaan dhaabbatichaa Sheekh Ahmad Yaasiin baroota dheeraadhaaf tika Israa'elii fi qindoomina Ameerikaatiin hordofamaa ture. Bara faranjoota 2004tti haleellaa misaayilaa humni qilleensa Israa'el raawwateen Gaazaa keessatti ajjeefame. Gareen hidhattoota Islaamummaa Falastiin Hamas kan paartii Mohammad Abbaas Faataa waliin wal cinaa yoo qabamu hooda jabeessa akka ta'e himama. Miseensonni garee kanaa biyyattii Israa'el jaamtu hin jirtu. Yahudaan lafa Arabaati humnaan weerarte malee Israa'el biyyaa miti jaan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Israa'eliif beekamtii kennus Hamas Israa'el beekamtii dhorgate. Afaan qawweetiin dubbisuu filate. Filannoo xumura bara 2006tti Filisxeem keessatti taasifameen paartiin Faataa Mohammad Abbaas Yerusaalemii fi West Bank weerara Israa'el irraa hafte keessatti sagalee caalmaan yoo injifatan Hamas kutaa Gaazaa guutumaan guututti injifate. Bara 2007tti Gaazaa mootummaa Palestaan jalaa kophaatti foo'uudhaan naannoo ofiin of bulchitu godhee aangoo mootummaa naannoo dhuunfate. Ergasii Israa'el waliin waraana hedduu gaggeesseeti jira. Israa'el irratti rookeetii 10,000 lakkaa'amu dhukaasuu jalqabe. Lammiilee Israa'el haleellaa badanii balleessuu qindeessee baay'ee galaafate. Akkasumas loltoota Israa'el ukkaamsee bute tokko isaa Palestaayinota Israa'el hiite 10,000 sharafe. Israa'el gama biraatiin haleellaa qilleensaatiin Hamas irratti xiyyeeffattee waggoota 16 darbaniif naannoo Gaazaa hamartii waraanaa jala neeyitee uggurtee turte. Yaaddoo nageenyaa waan kaaftuuf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitis ta'e irreeyyiin addunyaa
yeroo isin lammiilee Filisxeem miliyoona lamatti balbala cuftu hin mormine. United Kingdom, United States of America, Gamtaa Awurooppaa, Kaanadaa, Jaappaan, Austraaliyaa fi Israa'el Hamaas akka dhaabbata shororkeessummaatti kan moggaasan yoo ta'u, Niwuziilaand dabalatee biyyoonni tokko tokko Hamaas gooflaa lamatti qooduudhaan gooflaan waraana shororkeessaa, gooflaan bulchiinsaa dhaabbata siyaasaati jechuudhaan ramadan. Kanneen akka Biraaziil, Chaayinaa, Ruusiyaa, Noorweey fi Turk garee shororkeessaatti hin ilaalan. Gaaffiin biraa Hamaas Israa'el irraa maal barbaadatan jettudha. Dhaabbata bilisummaa Falastiin Mohammad Abbaasiin durfamu Faataa irraa bifa adda ta'een Hamaas Israa'el irratti lola labse. Israa'el ammoo mootummaa ta'uudhaaf beekamtii hin kennu. Kaayyoon isaa akkuma ganamaa akkuma durattiitti biitti gooticha Salahaddiin Al-Ayyubii Falastiin akka mootummaa Islaamatti deebituudha. Kanaan dura furmaata mootummoota lamaa kan Israa'elii fi uummanni Filisxeen wal beekamtiin wal cinaa akka jiraatan taasisu UN'n dhiyaate didaa turus bara 2017 irraa jalqabee daangaan Filisxeen iddoo bara 1967tti kan deebifamu taanaan chaartara isaa kan fooyyeessu ta'uu beeksise. Hamaas daangaan Filisxeen inni bara 1967 haadha Beetel Maqdas Yerusaalem dabalatee guutuu West Bank kan hammatudha. Tarkaanfiin chaartara isaa fooyyeessuuf fudhatame mormitoonni shakkiidhaan kan laalan yoo ta'u, Hamaas hawaasa addunyaa biratti fudhatama argachuudhaaf kalaa'aa jira jechuudhaan didan. Sanadni haaraan kun magaalaa guddoo isii Yerusaalem akka taate kan himu yoo ta'u, baqattoonni gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an gaafata. Hamaas kaayyoo Filisxeem hunda bilisa baasuu akka hin dhiisne irra deebiidhaan ibsaa ture. Yeroo maqaan Hamaas ol ka'aa jiru kanatti eenyutu Hamaas duuba jiraa fi eenyutu maallaqa deeggara gaaffiin jettu wal haasofsiisaati jirti. Garee kana maallaqa, meeshaa waraanaa, teekinooloojii fi leenjiin kan deeggaru Iiraanii jechuudhaan komatu Ameerikaa fi Israa'el. Gara Islaamummaa Shi'aa Libaanos keessatti argamu Hizbollaa fi warreen Siiriyaa kan imaammata Ameerikaa baha giddu galeessaa morman waliin michoodha. Hamaas biyyoonni baha giddu galeessaa hedduun gocha Hamaas kana dirreetti illee ta'uu baattu lafa jalaan akka deeggarantu himama. Haleellaa torbaan dabree booda qabsaa'ota Filistiin baga gammaddan jenna jechuudhaan gorsaan olaanaa mootummaa Iraan Yahyaa Rahiim Saavaadiin miidiyaa mootummaatiin deeggaran. Hanga Filisxeenii fi Yerusaalem bilisoomtutti qabsaa'ota Filistiin cinaa ni dhaabbanna jechuudhaan qondaalli kun dubbatanis dureen amantii Iraan Ayatullah Ali Khumeyniin callisa dheeraadhaan booda arragama miidiyaa bahuudhaan haleellaa deengaddaa keessa Iraan humaa harka hin qabdu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Qatar akka jedhanitti sababa sarbama mirga uummata Filistiin itti fufee jiruun hammaataa dhufeef Israa'el qofaatu itti gaafatama. Kanneen keessa inni dhuma sakatta'iinsa irra deddeebiidhaan masjiida Al-Aqsaa eebbifamaa irratti tika nageenya Israa'eliin taasifamuudha jechuudhaan jeequmsa baatii eebilaa keessa yeroo poolisiin Israa'el masjiida weeraruudhaan mu'minoota kurneedduun lakkaa'aman to'annaa jala oolchee dhohe akka fakkeenyaatti eeran. Hoogganaan siyaasaan olaanaa Hamaas Ismaa'il Haniyyi buufata isaanii magaalaa guddoo Qaxar Doohaatti argamurraa haleellaa kana yeroo kabaju mul'ataniiti jiran. Qaxar Hamaas akka deeggartu kan haaltu yoo ta'u, gareen kun qaama dhugaa lafarra jiru qofa jetti. Waajjirri miidiyaa muummicha ministeera Iraaq hojiin uummanni Filisxeen gaggeessan bu'aa uumamaa cunqursaa sirna waggoota dheeraadhaaf abbootii irree Ziyoonistiitiin irra ga'aa turedha kan jedhe yoo ta'u, Siiriyaanis ibsa deeggarsaa haleellaa Hamaas kanaaf baafteeti jirti. Hizbullah Libaanos Hamaas hojii guddaa gootummaadhaan guutame Israa'el keessatti raawwachuu isaatiin baga gammaddan jedheera. Yeroo Israa'el Gaazaa waraanaa jirtu kanatti Hizbullaan gama Israa'el mortora dhukaasuudhaan Hamaasiif tumseeti jira. Haleellaa Hamaas gamanaan mormii gamasiin deeggarsaan guutame kana keessa maaltu jira gaaffii jettutti yommuu deebinu, dilbata ganama barii naannoo sa'aatii 12tti
Israa'el haleellaa tasa kanaan dura hin dhagayin rookkeetota Gaazaarraa dhukaafamen dammaqxe. Raayyaan ittisa Israa'el IDF rookkeetonni gara 2,000 ta'an kan dhukaafaman ta'uu yoo dubbatu, Hamaas ammoo 5,000 itti roobse jechaa jira. Hidhattoonni Hamaas daangaa Israa'el cabsuudhaan lafoo galaanaa fi qilleensaan biyyattii keessa seenuudhaan dhuunfatan. Dallaa eegumsa cimaa qabu cabsanii mooraa ittisaa naannoo daangaa jiru haleeluudhaan gama mandaroota seenan. Hawaasa naannoo daangaa Gaazaarraa hanga maayilii 15 fagaatu weeraranii namoota baay'ee ajjeesanii gariis lubbuun qabanii hamma Gaazaa geessanii dhidhiman. Mootummaan Israa'el lammiilee nagaa ayyaana Yahudoota ayyaaneffachaa jiran kumaatunarraa gatame yoo jiru, Hamaas gama isaatiin jarri kun lammiilee nagaa osoo hin tahin weerartoota lammiilee Paalestaayin humnaan qabeenya isaaniirraa buqqaasanii dararaa turanidha jedhama. Waldhabdee hammaataa dhufe kanaan hamma ammaatti garee lachuutirraa namoonni murruqtaan gara 2,000tti siqaa jira. Gaazaan daaraa tahaa kan jirtu yoo ta'u, jiraattonni Gaazaa miliyoona 2 ta'an bishaan dhugaatii, midhaan nyaataatii fi tajaajilli elektirikaa irraa uggurame rakkoo guddaa keessa jiru. Magaalonni Israa'elis Teel Aviv dabalatee haleellaa rookeetii fi mortoraa takkaa hin argin keessummeessaa jiru. Hamaas lammiilee Israa'el magaalota kaaba biyyattii jiraniin dafaatii naannoicha gad lakkisaa haleellaa koo jala maqaa jechaanii jirti. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun haleellaa amma reefu jalqabne jedhan. Giddugalli bahaa duraanuu sagalee dhukaasaa akka shimbirrootti irraawachuu amma daran waxxannaa mudatee jira. Gaafiin biraa jirtu Hamaas amma maaliif Israa'el irratti duule? Ka'umsi haleellaa ammaan tanaa maali gaafii jettudha. Dubbii mana Hamaas Khalid Qadiimiin Aljaziiraaf akka himanitti gareen kun hojii isaa kan raawwate gochaa hammeenyaa Falastiinota waggoota kurnaniif mudateef deebii kennuudhaaf. Hawaasni addunyaa gochaa hammeenyaa Gaazaa keessatti uummata Falastiin iddoowwan qulqulluu kanneen akka Alaqsaa irratti raawwatamu akka dhaabuu barbaanna. Wantoonni kun hundi lola kana jalqabuuf sababa nuu ta'eeti jira jedhan. Haleellaan dilbata dabree kun ji'ootaa fi waggoota dabran keessa yeroo walitti bu'insi cimaan uumamaa ture hordofeeti. Caamsaa bara 2021 keessa poolisoonni Israa'el masjiida Alaqsaa bakka musliimoota biratti kabajaa guddaa qabu kan garaacha Yerusaalemitti argamu weeraruudhaan Israa'elii fi Hamaas gidduutti lola guyyoota 11 kaase. Lammiileen Falastiin 200 olii fi lammiileen Israa'el 10 ajjeefaman. Ji'uma kana keessa lammiileen Falastiin naannoo lafa isaanii Yerusaalem keessaa buqqifamuu isaaniitiin dallansuu fi walitti bu'insa waan uumeef Hamaas magaalota Israa'el irratti rookeetii darbate. Deeblaa keessa poolisiin Israa'el boombii aaraatii fi rasaasa laastikii fayyadamuudhaan musliimoota salaataaf masjiid Alaqsaa dhaqan baasuudhaaf yaaluu isaatiin masjiida kana keessatti ammaas jeequmsi ka'e. Ergasii bakka sanitti waldhabdeen hammaachaa dhufe. West Bank keessatti ji'oota dabran keessa Israa'el weerara waraanaa taasiftu cimsitee itti fufte. Ji'a adoolessaa keessa yoo xiqqaate lammiileen Falastiinotaa 12 kaampii baqattoota Jeeniin keessatti ajjeefaman. Walitti bu'insa ammaa kanaaf kanneen hundi sababa ta'uudha dubbata Hamaas. Haa jennuti haleellaa ammaan tanaa akkamitti basaasa Israa'el jalaa dabre? Haleellaa tasaa kanaan dhaabbileen basaasa Israa'el kan baay'ee jajamaa turan kanneen akka Shin Beetii fi Mossad akkasumas IDF kufaatiin guddaan akka mudate himamaati jira. Israa'el humna lafaa kamuu ofirraa qolachuudhaaf qophii ta'uu kan himaa turan dhaabbileen kun milishoota Arabaa naannoo xiqqoo takka qofa keessaa dhufan dhaabsisuu dadhabuun isaanii barcuma Teel Aviv bira dabree Waashingtan raasaa jira. Xiinxaltoonni akka ibsanitti rifaatuu fi guddin haleellaa kana haleellaa shororkeessummaa 9/11 Ameerikaa irratti raawwatame waliin walqixa ta'uu ibsan. Haleellaan kun kan raawwatame waggoota 50ffaa waraana Arabaa fi Israa'el Siiriyaa fi Masriin durfamu kan bara 1973 yaadannoo taasifame guyyaa tokko booda ta'uu isaati. Deebii hatattamaa Israa'el rakkoo kanaaf kennitu bira dabre mootummaa isiitii fi dhaabbilee nageenya isii akkamitti tajaajilli basaasaa qabeenya guddaa qabuu fi baha giddu galeessaa keessaa tokko ta'e waa'ee lixinsa bal'inaan karoorfame ilaalchisee humaa quba qabaachuu dhabuun ji'oota dhufaniif alangaa akka ta'u tilmaamamaa jira.
hidhattoonni Hamaas dallaa gubbaan isaa sibiilaan ajjeerame kan Gaazaa fi Israa'el addaan qooduu fi sakatta'insi idileen itti gaggeeffamu kaameraa fi seensaroota sochii lafaatiin hordofamu akkamitti cabsanii akka turanis gaaffiin ni ka'am. Qondaaltonni Ameerikaa bal'inaan waa'ee haleellaa kanaa ejensiileen basaasisii yookaan miltuuwwan isii giddu gala bahaa si'oominaan hojjetan irraa dursee odeeffannoon isaan dhaqqabe akka hin jirre beeksisaniiti jiran. Kanaanis faayidaalee Ameerikaa eegsisuu irratti bulchiinsa Joon Baayiden ga'umsa akka hin qabne komiin ammaanuu irratti ka'aa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp bulchiinsa darree jechuudhaan warra barcuma isaanii dhaalan qeeqan. Ameerikaa fi Israa'el amma odeeffannoo dirooniitii fi saatelaayitii irraa walitti qabame fayyadamuudhaan komii kanaaf deebii laachuudhaaf mariirra jiru. Haleellaa raawwatameef deebiin Israa'el maal fakkaatti? Israa'el haleellaa lubbuu namaa galaafateen booda wixata dabre Hamaas irratti waraana labsite. Yaa Fonkoo ilmaan Israa'el nuti waraana keessa jirra, opereeshinii keessa osoo hin ta'in waraana jabaa keessa jirra jechuudhaan Benjaamin Netanyahuun ministeerri muummee Israa'el ergaa viidiyootiin sabaaf ibsaniiti jiru. Isniina kaleessa Yoof Gaalant ministeerri ittisaa Israa'el dhiyeessiin ibsaa nyaata bishaanii fi boba'aa akka dhaabbatu dabalatee Gaazaan guutumaan guututti akka marfamtu ajaja kenneetiin jira. Gaazaan guutumattuu marfamuudha qabdi. Nuti kashlabbootaan lolaa jirra. Haaluma kanaan deebii kanneen aja'an ministeerri ittisa Israa'el. Jettiiwwan Israa'el naannoo Gaazaa bakka Faalistiinoonni gara miiliyoona 2 ta'an lafa iskuweer maayilii 140 keessarra jiraatan rukutanii gamoolee mana jireenyaa naannoo siviilii keessatti argaman daara isaatti jiran. Xumura irratti guyyootanas deeman keessa maaltu eegamu waan jirurratti ragaalee miidiyaa irraa funaanne isin biraan geenyeetiin sagantaa kana goolabam. Mr. Netanyahuun biyyattiin waggoottan 10 dabran keessatti rakkooleen hamaa ta'an isii mudachaa waan jiruuf fuulduratti waraanni dheeraa fi ulfaataan akka isii eeggattu akeekaniiti jiran. Israa'el tarkaanfii haleellaa fudhattuun haala giddugala bahaa jijjiiruudhaaf akka jirtu dhaadachaati jirti. Wanti Hamaas keessa dabru rakkisaa fi sukkanneessaa taajaan Mr. Netanyahuun guyyoota dhufan keessatti qormaanni nageenyaa Israa'el atattamaan balaa namoota qawwee qabanii fi hidhatanii lafa Israa'el keessa naanna'anii qolachuudha jaan. Akkasumas booji'amtoota Israa'el Gaazaa keessatti qabaman akka gaachana namaatti yookaan akka meeshaa jijjiirraatti akka itti fayyadaman sodaatame akka deebi'an mirkaneessuuf yaalu qabdi. Biyyi Qaataar araara qaboo seenuudhaan hidhamtoota gara lamaanii jiran baastee wal jijjiiruudhaaf qondaaltota Hamaasii fi Israa'el waliin marii hatattamaa godhaa akka jirtu madda keessorraa hin harkadha jechuudhaan Reuters gabaaseeti jira. Yeroo dheeraadhaaf Israa'el gama hedduutiin lola mudachuu dandeessi. Garuu Hizbollaa fi Iraan dabalatee qooda fudhattoonni naannoo akkamitti gara waldhabdee kanaa keessatti harkifamuu akka danda'an ammallee ifaa miti. Tarii tumsa dhufu qolachuudhaaf jechuudhaan waraanni Ameerikaa gama daangaa Israa'el siqeeti jira. Jalqaba haleellaa sanbata dabree raawwatame irratti kan dubbatan ajajaan Hamaas Muhammad Daif haleellaan kun jalqaba duula kanaa qofa ta'uu ibsuudhaan lammiileen Falasxiinii fi Arabaa hundi waraana kana irratti akka hirmaatan gaafataniiti jiru. Guyyootaa fi torbeewwanas deeman kun maal fiduuf ta'a gaafii jettuuf yoo Rabbiin umrii nuuf laate kan waliin daawwannu ta'a. Muhammad Abdullaahitiin ture.